Egaa hordoftoota kiyya akkuma asirraa argitan kana roozanii guyyaa kalee dheengaddaa kanatti awwala sa'aadan argitee gara biyyaatiin galtee eega gara biyyaatiin galtee gammachuudha abbaallee wal argisiistee odoo isiin abbaa hin barbaadu jettu haa ta'u fayyaatti jirutu abbaa kalee akkasii jaalattu sanillee namni roozan akka malee jaalatti maatii isii adada waa'ee maatii isii dubbattu ni bootti jechuudha. Akkasitti egaa abbaa wal argitellee isiin sa'aadatti aarte sa'aadaa qabannaan abbaan maa sa'aadaa qabattedhee hin dha'e achumaan sababa kee namni maalii ta'ee ni jubban maal sababa kee namni wal maalii wal lolaa jira sababa kee namni waa ta'ee jedhe jennaan maal ayichootiyatu waa ta'ee jetteetiniin gaggabdee lafa dhoofte gaggabdee lafa dhoofte irraa immoo gara mana yaalaa geessanii rabbiin isii haa aafiyu inshaa Allah rabbi isii haa fayyisu. روزن باي تكو غرانا من ياتي يجودا مسكينة ولكن ربي سيعافي يسوع الحمد لله على كل حال ربي سيعافي إن شاء الله ربي نيرو الدفي ستسيعافي وأكسما إيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو في دعوة تور دفتو يوتيوب channel لك يجلت أرجم تندك السنو على فيك الساعة تيجا قد أمنتي كتها جند أصون جن بجراتني ودفتو تكيا nageenyi kiyya sinaa qaqqabu hunda keessanuu alaa biyya keessaa bakka jirtan ardii eeshiyaa kanarra bakka jirtan hundi keessanuu nageenyi kiyya qilleensarraan sinaa qaqqabu baga jiraattanii warroonni amantaa baga jiraattanii hundumti keessanuu warroonni amantaa birallee warroonni jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan hedduu galatooma galan keessan dachaa haa ta'u hordoftoota kiyya ammallee laayikii share gochuu hin dagatinaa galatooma harkaa fayyaa argadha bakka yaaddan muraa dagayaa isiniin jedha. Hurroonni haroonni illee bagani gayaan dhuftanii sisimadhee jira bagani gayaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftanii sisimadhee jira channel kiyyoo isin tole like share gochuu subscribe gochuun na jajjabeessa maatii naaf ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa asuma irratti dhaabaa viidiyoon kiyya karraa waa'ee roozaatti jechuudha. Sa'aadan akkuma beekamu roozaa argiteetiniin gara biyyaa galteenii maatii isiitii wal arguu qabdii dhugaadha. Hanni haadhaaf abbaa namaa caala hin jiru. Maatii isiitii wal arguu qabdi jettee isilleen akkasuma fuutee galteenii eega galteenii abbaa isii waamtee wal abbaa wal agarsiistee roozan abbaa kiyya arguun barbaadu jetti sababa haadha ofii namni waa ta'e jennaan rifatteetiin wajjin dhufte dura eega dhufte immoo abbaa argitee abbaa arginaan immoo baay'ee loltee aartee sa'aatallee xiqqoo waliin buute. Sa'aadan viidiyoo kana waraabuu osoo baatteetiniin sagalee maadhirraa haasoftee silaa bareeda waraabdee garuu haa ta'u eega waraabdee rabbi isii haa fi hordoftoonni kiyya haa dhaga'anii haa arganii yoo arganii isii waan jaalataniif qalbiin isin dhaabatti jedhee waraabee jettee jirti. Yeroo abbaan dha'ullee hin waraabdee kun yeroo mana yaalaa jirtullee ni waraabdee. Haa ta'u namni isii jaalatu hundi isii arguu fi maalirra isiin jirtu dharra'aa maalirra geette eessa geette maalirra jirti jedha namni isii jaalatu hundi sanii waraabdee egaa waraabdee inshallah rabbiin isii haa fayyisu. Egaa sanii isiin haadha ofiitiif cinqamaa turte haadha ofiitiif rafaataa turte wanti isiin eegin mudatamee jira jechuudha. Soddaatii isiitti waa ta'e jedhanii egasiitti himanii sanillee baay'ee boottee mana yaalaa keessatti aarsuu hin qabdu cinquu hin qabdu rakkisuu hin qabdu jedhaniini rabbi si haa fiu inshallah. Roozaan asiin dura viidiyoo hojjetee jirti abbaan manaa isii piraankii godhe jechuudha. Haati tiyyanni dhuftii warri kiyyanii dhufaa jedheeni roozan miskiina viidiyoo waraabde gaafa san jechuudha. Ani surprise isaanii godhuu barbaada surprise isaanii qopheessee abbaan manaa kiyya piraankii na godhe egaa ni waa mara qopheessee waa mara dhiyeessee tiniini wallahi dhugaa garaa nama nyaatti jechuudha baay'ee laffaatee beetan kaa warri soddaa yoo nama dhufu akkam namni shaagalee waa hunda qophaa'ee eega keessummaan hafee immoo nama aarsaa jechuudha. Eegasii waa hunda shaagaltee waa hunda qopheessitee gammaddee haati abbaa manaa kiyyaana dhuftii warri abbaa manaa kiyyaana dhufanii jettee hatta waan dalay durraa waan hojjetturraa muluu viidiyoon waraabde jechuudha. Har'aa soddaatii yana dhufaa har'aa haadha abbaa manaa kiyyaattu natti dhufaa surprise ajaa'ibaa godhuu hedaa surprise ajaa'ibaa godhaaf jettee gaafsan isii akkam gammadde pranking qalbii isii cabsee jechuudha abbaan manaa isii gaafsan aarte akkasuma waa'ee soddaatii isii
دوترا رب رحمة إساني فاقود ورا جنة ورا جفة جنة ربي هاقود ربي أرارمو في دوتي نمو كرامة سني نمني دو أرحف هنجرو سوداتين تنتقر فول ربي ديم تدانيني أكسي روزن رفته سينا نتتاتي أسوا قد أفجلو أسو سبرايزي قد أفجلو isaan nama humna hin qabne nama gorsa akka deemuu hin dandeenye na fakkaate akka isheen jettutti homaa miti rabbiin kheyrii haa godhuufi homaa miti rabbi rahmata haa godhuufi ati amma du'aa ima godhiifi maal godhanii miti seenaa nama taateef nama sanillee hin galchanii haga fedhanillee nama sun yoo jaalatan osoo akka jaalalaati nama jaalatan du'arraa hambisanii hin danda'amu wajjin rabbi jechuudha. Kanaafuu du'aa godhuu fi makfiraa isaanii kadhachuudha hadiyaa caalu kanuma hadiyaa feetillee oti goote fi hadiyaa sana sumarra dhiisanii asirraa deemanii hadiyaa caalu du'aa'idha makfiraa kadhachuudha adada salaata shananiitiin jechuudha akkasii roosateen rabbiin obsa haa kennuu fi isiyyuu haa fayyisu ka isaanii maal godhanii gara ganda irraan hafuun hin danda'amne deemanii jiranii rabbi rahmata isaanii haa godhu sillee rabbiin si haa fi rabbi si haa fayyisu inshaallah amma maatii haadha abbaa kan kee akka ofee akaakayyuu kan kee biratti ni deebita rabbiin si haa fi inshaallah saadallee miskiina wallahi gara nama nyaatti akka obboleettii caalaa hojii makaraa argaa jirti akka gaafa isiin dhabamte jedhaniiti garana deemte viidiyoo waraabdi dhugaa dubbachuu fi obboleettii yoo taate malee haadha ba'uu taate malee eenyu nama wajjin rakkata yeroo ammaa kana jiruu fi dhiise rabbiin isii haa gargaaru maraafuu rabbi aafiyaa isii haa kennu rabbi isii haa fayyisu roozan hedduu tokko garaa nama nyaatti amma fayyama ofiituu hin qabdu rabbiin isii haa fayyisu baga rabbiin abbaa isiitillee wal isii agarsiise abbaa ofii wal lolaniin illee wal dhabaniin illee maatii ofii gara wal fidan hin jiru. Rabbi si haa fi akkuma argitan kana guyyaa kaleessa mana yaalaa seentee rifattee jechuudha. Haadha tiyya waa ta'e jettee rifattee gasii soddaatii keetti jedhanii itti himanii baay'ee bootte garuu dooktorri cinqiin barbaachisu yaaddoon barbaachisu of jajjabeessi jedheeni rabbiin akkasuma isii haa gargaaru rabbi isii haa fayyisu. Isin hundi keessanuu akka roozaa dhibbaan dhibbarraa jaalattan abdii qabaa du'aa godhaa fi rabbi isii haa fayyisu jireenya kee of duraa rabbi isii haa bareechuu jireenya aara galfii jireenya rahaa jireenya gammachuu jireenya boqonnaa rabbi isii haa taasisuu jedhaati du'aa godhaa fi akkuma dura du'aa godhaa fi turtanii rabbi haja muraada isii haa guutu hunduma keenya rabbi walitti qabee haja muraada nuuf haa guutu roozaan nama baay'ee gaariidha jechuudha miidiyaa kanarraa. Bashaasha namaatti kolfitee taphatu malee yaa obboleeyyan kiyya kan kushiinaa arabaa keessa jirtan rabbi yaada muraad isin haa guutu jetti adada viidiyoo waraabduni viidiyoo isii warri haraa taatan jala seenati dhageeffadha isin jaalladha rabbi kiyyaaf jecha isin jaalladha nuuf jetti yoo fayyaa ofiitu qabdu arra nagayaa seeran nun gaafattu jechuudha fayyaa isiiti malee roozan akkana miti viidiyoo isii warri haraa taatan laala warri duraanii nuun beeytanii adada dubbattuun jechuudha mee akkamnaa jirtanii isin dalagaan akkamii rabbi haja muraad isin haa guutu nama galee biyyatti boqonnaa godhatu rabbi isin haa taasisu jette yeroo adada viidiyoo daladuun du'aa isii jalaan nun daganne jechuudha har'ammoo taraan kenna nuti du'aa isii godhuu qabna rabbi isii haa fi inshaallah takka isiin daganne erga waa'ee isii kanaa dhageenne rabbi isii haa fi jenna inshaallah rabbi rahmaanii rabbi isii haa fi ga'ee isiin haa jedhu yaaddoo isiin keessa turtee rabbiin fayyaa isii tanallee bakkatti haa deebisuu fi fayyaan isiitti jirti jetti sa'aadanii inshaallah sa'aadas illee rabbi akkasuma waliin muraada siif haa guutu jazaan kee jannata haa ta'u sa'aadaa habiibtii jabaadhu abshirii ati obboleettii isa dhugaatii jechuudha har'a yeroo ammaa kanatti obboleettiin jireenya ofii dhiiftee nama jalan dhaabbattu jechuudha akkasuma rabbiin sillee muraada sii haa guutu ilmuun kan keessi haa kaddamtu siin jenna ka sa'aadaatu rabbiin sirra haa jaallatu ati obboleettii gaariidha rabbi haja muraada siif haa guutu egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa waa'ee roozaa akkana fakkaataa waan na dhageeffattaniif hedduu tokko naaf galatoomaa roozaa du'aa godhaa fi hundi keessanuu warri roozaa jaallattan hundi keessanuu namni hunduu ni jaallata namni roozaa hin jaallanne hin jira hundi keessanuu du'aa godhaa fi du'aa abbaa irraa dhaga'uu rabbitu beeka rabbiin ga'e isiin haa jedhu fayyaan tante daangaan tana haa taatu rakkoon tee cinqiin tee yaaddoon tee
tana daangan tana haa taatu hamtuun sin arginii khayriin sin darbinii akkasitti jedhaanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasii viidiyoon kiyya isin tole laayik share gochuun dagatinaa aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo kiyya laayik godhaa yoo isin tole sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Viidiyoo birallee qabannee walitti dachaanaa. Har'aa fi asuma irratti xumuraa waan na dhageeffattanii fi hedduu tokko naaf galatoomaa warra maatii naa taatanillee argaa jira. Baarakallah fiikum jazaalakum khayran jazaan keessan jannatul firdawsiin haa ta'u warra nama kabajanii nama daawwattanii nama jajjabeessitanii jabaadhu namaan jettanii akkasii isiniin jedha. Roozan mana yaalaa jirti rabbi ishii yaafee ishii akka duraan isaanitti deebitee bashaashaa jettee nu bohaarsitee viidiyoo waraabduu rabbi haa taasisu. Baay baay hordoftoota kiyya asumarratti xumuraa nagayaan naaf tura.